ربين أكما سن بيكتن إلمنما الدنيا رت يرون أمو أتو إسهن أميني على قرآن كيست نوه ميجروتي إني جائل في الأرض خليفة لفكن الرد بكبوا ربي تأي خليفة ربي تأي لفرت كان أمانة فرأتي ديمو إلمنمان أمو ديما إروجد ديمو أولا كان أمامي آدم عليه السلام آدم أكنما تقوتي ربين إسا أمي إيغا جنتا بهي لفرجرات جل كبس الدنيا رت أبا إلمنما تأي أما إسرا كان جل كبه إلمنما غرا بليون تربا فولكار رغهي كنجرو هندنو المساتي جتشو متى درين أن دبتشو داف بربادو واي إسلام من واي سبون ماف واي سبال لالچسي الجنو سين قبدو مالي كنجدو كنا نمي هدون confusioni keessa seeneera afaan keenya warri dubbatus warri hin dubbannes hatta gariin du'aataallee waan kana keessa confusioni keessa jira jedheetan yaada kun yaada kooti garuu sirriitti yoo hin hubanne rakkinni yeddu lamman hawaasa biyya keenyaas hawaasa muslimaat hawaasa bal'aa addunyaa irrattis argamuun waan hin oolle waan argamaa jirus akka namaatti yoo laalle rabbiin ilma namaa akka jiruun amantaadhaan sabaan biyyaan bifaan utuu adda addan baasin walaqad karramnaa banii aadama jedha ilma namaa ilmaan aadam kabajnee jedha ilmaan aadam kan jedhaman hundinuu ilmaan aadam ta'uu jaraatiin rabbiin biratti kabaja qabu achi keessaa immoo warri immoo ilmaan adam keessaa immoo ta'anii karaa laa ilaaha illallah fudhatanii islaama ta'an immoo akkasumas kabajaaf obbolummaa addaa amantaa islaamaa irraa laa ilaaha illallah irraa kan madditu waliin qabu jechuudha obbolummaa ilmi namaa ilmaan adam ta'uudhaan obbolummaa akkuma jarri qabaatanutti itti aansee immoo إسلام ورّي تأن ورّي كريستان استأن قبات من تاجر رب ما ولين كبو ورّي واقفة تأن أكسم سب ما ولين كبو ورّي مسلمة تأن مو إسلام مرة كمدو أبل ما ولين كبو جغرافي لأن مو بيتك جل أمي دانغا كأمي كيست أمني ولين جراتو لمي بيتك بيسنا تودان أكل eenyummaa lammummaa irraa madda waliin qabaatu gara biraatiin immoo akkuma beektan rabbiin ilma namaa aadam irraa jalqabu malee sabaaf sablammootaan qoqodame gosa adda addaa ta'ee faffaca'eera eenyummaa gosa irraa sabarraa madda waliin qabu amma waan kana sirriitti hubatanii wal bira deemsisuun nama hedduu irratti rakkisaa jiran argaa jiran wanni kun diinii islaamaa keessatti akkamitti ilaalamaa kan jedhu kun waltajjii akkanaa irratti yoo waliin wal barsiifne wal yaadachiisne malee waa hedduun shakkiin nama keessa seenee wanna xixiqqoodhaan wal shakkuunis wal hamachuunis hiikaa mataa ofii kennaas walirraa wal fageessuunis waan argamaa jirus waan guyyaa guyyaadhaan mul'ataa jiru amma namni tokko nama yookiin muslima yookiin kiristaana amantaa wayii qaba yookiin saba oromoodha yookiin amaaraa yookiin arabaa yookiin yahudaadha saba wayii qaba yookiin lammii biyya kanaati yookiin lammii biyya Itoophiyaati lammii biyya tokkooti afran kana wal bira otuu waliin faallessin waliin deemsisuu yoo hin dandeenye hojii diiniidhaa hojjetamu hojii biyyaa hojjetamu hojii ummataa sabaa hojjetamu wal keessa laaqamee waa hedduun baduu danda'a amma xiyyeeffannaan kan koo waa'ee
سباف سبونمان دين الإسلام كيست أكمل العالم كان جدو مال ساتو بلال فتما هم إساتو يمما كان جدو كنا إفان فتكافني يو إرّا والهم برسيفني ركني توكو توكو إن أرغما جدو دران درسي هيكا توكو توكو لالو قبنا هيكا لالو قبنو درا ريس جنان سنيي جنة كان هيكو دندنيو هيكا تجرا akkasumas immoo itniik yookaan itnisiitii jennee kan fudhannu saba immoo kan jedhamee kun irraa maddee ittiin deemu jira. Amaariffaadhaan zar kan jedhamu rees kan jennu biheer kan jennu immoo itniik kan jennee fudhannu jechuudha. Jarri kun lamman garaagarummaa qabu. Namni hedduun garaagarummaa isaas hin hubanne hubachuu dhabuu qofatu hin ta'in zariif zaranyinnet sanyii wayii irraa argamu yookaan sanyii fi sanyummaadhaan wal qoodanii deemuu irratti waan jiru wal nama harkaa dhahee kan barbaadan fayyadamaa hiikkaan isaallee kana jedhamee ifaan ifattu tun kaa'amiin waan deemaa jiruuf namni tokko afaan ofiitiin yoo dubbate namoonni tokko tokko zaranyaa jedhu. Namoonni tokko tokko immoo tokkummaan dhufuudhaafi hundi keenyayyuu afaan tokkoon haasa'uu qabnaa warra jedhee deemu jira. Amma haala kana keessatti yoo ummata islaamaa keessas dhufne diiniin keenya maal jedhaa kan jedhu irratti ifaan ifatti haasa'uu waan hin danda'amneef musliimoota hedduu shakkiin wal qoodinsi gargar bahuun argamaas jira gara fuulduraas kana caala argamuu danda'a yoo sirriitti hubanne wal fahamuu hin dandeenye. Asirratti wannan kaasuu barbaade dura rabbitu qur'aana keessatti yaa ayyuhannaas innaa khalaqnaakum min zakarin wa unsa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum inda Allahi atqaakum jedha. يا إلمان نما إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أنماتو أفانا ربي فعلان كبجاجة أمي نو جد أكدبتت نماتو تلاف إيررا إسن أمي وجعلناكم شعوبا أمة سبوي إسن قولي وقبائل قوس أدداكا إسن قوليس نهي يجر مالف كنت يا جنان لتعارفوا أكا والبرتنو دافيج أيه والبري أدد بهم كينيا ربي تقول يتوقفا سبب نسامو كن سنيكنا كن سبكنا جنة أكا والبرو داف ربي نقول إيغا ربي وان كان قول كن إيغا هجي ربي تاي ماف كان دوكا ركنا akkuma rabbi fedhet akkuma rabbiin jedhet hubannee waliin jiraachuun nurraa eegama malee hojii rabbii keessa seenne tokkummaan akka dhufuuf waa'ee sabaa akka baduu qabu wayitti ilaalu namni tokko afaan ofiitiin haasa'uun akka sabummaa balaaleffatamutti fudhachuun yookaan gara biraatiin immoo islaamni musliimoota hundayyuu afaan tokkoon afaan arabaatiin haa ta'u afaan amaaraatiin haa ta'u afaan oromootiin haa ta'u afaan tokko dubbattanii tokko taatu kan jedhu diinal islaamiin keessa hin jiru. Nu afaan namoonni tokko tokko addunyaa irratti hin dhama'u. Afaan arabaa babal'isanii diinii hubachuudhaa barbaachisaa. Sababa diinii keenyaatiif hin barannaa hin barsiifnaa waan gaaffii hin qaban. Haa ta'u malee muslimni addunyaa irra jiru hundi akka araba ta'u rabbiin hin barbaanne. Otuu barbaade isumatu araba godhee uuma ture. Rabbiin Qur'aana keessatti maal jedha? ومن آياته معجزة رب كيسا خلق السماوات والأرض سماي أمو والأرض لفس أمو واختلاف ألسنتكم وألوانكم
afaan keessan adda baasu bifa keessan adda baasuun muujizaa rabbii keessaayii jedha ayata rabbii keessaayii jedha adda baasuun hojii rabbii ta'uu bira dabarfate ayatuma rabbii ta'e anatu akkana sin godha jedhee rabbiin kanaan itti boonaa kanaan anatu sini godhee muujizaa kooti jedhee nutti maara eeg rabbiin anati godhe jedhe kana gochuun saas muujizaa rabbii yoo ta'e an saba oromoo irraa dhalachuun namni tokko saba amaaraa irraa dhalachuun kan saba adda addaa irraa dhalachuun fedhii rabbii fi kaayyoo rabbii yoo ta'e argame kana maaltu qaanoof nagaa isatu godhe isatu waan kana murteesse kana gochuu kootti muujizaadha jedhe rabbiin yoo nuttumaa jiraate dubbiin egaa kana ta'e akkamitti waan kana hubannaadha namoonni tokko saba ofii jaallachuun islaama biratti akka balaaleffatamu itti fakkaata rabbiin muujizaadha jedhaa hajibbinu maala goona gaa miti rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam sahabaan tokko dhufe gaafateen amin asabiyyati an yuhibba arrajula qawmahu namni tokko saba isaa jaallachuun sabboonummaa diin al-islaam balaaleffatu sana keessa ni seenamoo jedhe gaafateen rasuula gaafannaan laa jedhan hin seenuu jedhan egaa maal inni balaaleffatamaaru jennaan an yu'iina arrajula qawmahu ala dhulm namni tokko saba isaa zulmii irratti yakka irratti badii irratti bira dhaabbate yoo gargaare kanatu balaaleffatamaa jedhan amma wanni balaaleffatamu ifaan ifatti yoo kaa'ame kamii kan kaa'ame jennee ifaan ifatti hubachuun kan nurraa eegamuu jechuudha akka deemsaatti rakkinni kun bara keenya waan argamee miti baruma ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam rakkinni kun argamee akkamitti rakkina kana hiikanii akkamitti waan kana furmaata kennanii kan jedhu kana sabnis sabboonummaanis wanni jennu hundinu bara sana ilmi namaa yeroo dhuma jiru waan ta'eef akkamitti hiikani jennee yoo nu dhugaadhaan musliimoota taane fakkeenya godhannee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa hubannee itti deemuu qabnaadha amma akka deemsaatti mata duree kana irratti dhifama mata duree kana irratti hedduudhaan muramta baatee turteedhaaf mata duree kana irratti hadiisota ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa dhufan akkasumas qur'aana rabbiin keessatti wanni kun akkamitti hiikame siiraa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam keessattis rakkinni kun akkamitti hiikame kan jedhu gaddeebine yoo laalle malee namni hedduun waan hima xiqqoo fuudhee ejjennoo ofii qabaatee fahmii ofii horatee karaa sanaan deemuudhaan wanni hundinuu kaan waan diiniin hin balaaleffanne akka balaaleffatuutti inni kaan immoo waan diiniin balaaleffatu akka hin balaaleffannetti fudhatamee rakkinni kun hawaasa muslimaa keessatti waan tokko uumaa jira amma yoo waan kana ilaalle dura ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam mee maal faatu bara isaanii qunnameenaan rakkinni kun hiikamee kan jedhu waliin laaluun barbaachisa fakkeenyaaf bilaal ibnu Rabaah lammii biyya Itoophiyaa kan ta'e sahabaatu
أبو ذر صحابة جدم ولين وللن يروكنا مال جريني يا ابن السوداء أتساويني جرين يا مجا انتلا قالتي قراتي سنة أنا والكتاتاي جري دبتين تكفى قرات جري بفساتين توكين لما فا أنا والكتاتاي جري أتي أنا والكتاتشو هندن ديسو كان جدو إرقاق أبو دبرس أما رسول ربي صلى الله عليه وسلم آرني أكمتي بفساتين حدثاتين أكنت دبتا جدني صحابة كانت سكيسة الجنو جاهليات جراها جدني نما تكو بفساتين قدي لالون تكيسني لالون الجنو جاهلية أكته رسول ربي صلى الله عليه وسلم همن كان قفرت الأبني غربرات مال جلن برسنا جاهلية كيست عربوني بك أدى قبو نمي عربان تاني صدركا قد آنا قبا ياد جدو قد آنا قفتون تاين غرب قولتني بتني غرغرني اتم فيدب ورطوران اسلام ندوفي والكتسي اسلام ندوفي بلسا باسي حالا كانان اتما والانجراتنو واني جاهلية رالالن سن يرون ماددا كراتك آرك ساتور رسول كان هيكول أف صلى الله عليه وسلم مال جلاني دبتن كلكم من آدم وآدم من تراب هند كيسنو آدم الرا أممتني آدم مو بيورا أمميجر عربا كان تأي عربا كان هنتاني هنجالو أدين قراچ الرهنجالو قراچ أدين الرهنجالو جلاني والكتما إلمنما إفان إفتكاءن كان الرتسين أبني وانقو سما حواسا كيست فيدي والتبوسو توكو توكوان إرت دبتني سريسو داف يالاني رسول ربي صلى الله عليه وسلم يو كان لالي توكو سبنما أولفوداني تكيسون مقاين سبنسون هنجالنين وامون أنا تجعل جلاني والدرغمون كنون دينو ربي برد أكد أواتي كأنيجو ربيس قرآن كيستي أدد كان سنباسي سباب سبلموتا كان سنقولي لتعارفوا جديكم أن جدت أكا والبرتنو راف جدي والبريو غرو ربي برت أينيو چالا غافين جدو حواسا كيست وان دندو إن أكرمكم إن الله أتقاكم إسن كيسا ربي برت بكنا ميكبو نما دغال آن ربي صداتو نما تقوى قبوجن أما التوكو توكو نما كيستي مالتو أرغما حالات دداران نمي واي أنيو ما أوفي برچون سا وانجر أني أنيو نجد أوف غافتشو وانجر ربين سبع ددار أمونسا وان أجائبة تأوسا راجي ربي را تأوس هو النجر حتى أمالي مي أكسي دابتني يادن أموك التي براتينا نسن التفتا قاف نبي آدم عليه السلام لفرجرنو سابا والنجر أمو زباب سبلا موت أما والنجنو سنجي والنجنو هنجرو قاف آدم مرة يتوكو جدي جلقب ببلتي أما الدنيا رد أفان كما ترباف إبشان كهجرة كنجو قاف آدم توكو تري أما كما ترباف إبشان الرقهي أرقم علمي نماز بليون ترباف ولكا قهي قرسد ديت التدي ماجر يرو درا آدم کو فتوري آدم الرا ربين هوا باسي هوا آدم الرا إجولين أرقماني إجولين جرا إجولي هورتاني إجولين إجولي جرا إجولي هورتاني حالا كانان دي معروفاني سنجي ونجل مكم بايتا دوفي أكا سنجي دراتي ولالي علمنا ما هندنو آدم الرا أرقمي ذرية آدم هندنو
garuu yeroo as fagaataa dhufnu sanyiin adda addaa karaatti dhufa akkuma rabbiin quraana keessatti gara bakka 15 irratti zurriyyat ibraahim zurriyyat nuh zurriyyat ebaluu jedhe akka dubbatutti sanyiin ebaluu kan jedhamu hedduun argamaa dhufe jechuudha. dhumarratti yoo deebine addunyaarra namni jiru hundinuu sanyiin isaa tokko